Amma koy gizee rakkinni gurguddaa akkasii dhufe kana gizee hunda sirbuun keenya bu'aa maalii fidaa jira? Kennoon qabdu dinan tuffatini gaayyoon dhiira okkolchiisa. Hinaamanin alagaan bineensa bishaan si nyaatu si kobalchiisa. Oroota dhugaa rabbiin isiniin jedha sirbuun keenya bu'aa maalii fidaa jira? Waan jarri sun nutti goote bineensi ilma namaa akka sanan godhu. Rakkinni kun garuu haadhotii keenya irratti hamma yoomii irratti tura? Yoom dhaabbata garuu? Yaa naftanyaa irra caaltu. Yaa hattuu wayyaan irra caaltu. Yaa diina gurraacha. Ka ummata keenya giddira agarsiisu jiru. Halkanii guyyaa ummata keenya hidhaa jiru. Halkanii guyyaa ummata keenya dhabamsiisaa jiru. Yaa sangaa. Yaa booyyee ummata keenya irra taa'e. Yoo ati giddira tanan kafalle ni garraa jechuun. Hattuu nama booda isa barsiisu. Eshi wanta akkamiin uummata keenya irratti godhan jettanii yoo gaafataa jiraattan immoo qabeenyaa jarri qabanu irraa saamanii horiiwwan baay'ee harkaa saaman jara bakka jarri jiran irraa buqqisanii uummatoota kumaan lakkaa'anu boosisanii deeman. Hoolota jettumoo horiiwwan jettumoo re'eewwan jettumoo akka jiranuun akka kan ofii uffatanii gara naannoo jiraatti galan. Wanti kun garuu harka eenyutu keessa jira? Inni dhageettanii Oromoo qayee teessanitti bittan goolina. Warri hayyumaarree fiin jedhu kun halkan ibidda qabsiisee ganama jedheeyya. Isaan bu'aa siyaasa isaaniitiif iyyu. Tokko tokko immoo dhugaa see jala fiiga. Biyyas diiguu hin danda'anii. Akkas jedhaa jiru namoonni tokko tokko immoo akkas jedhaa jiru wanta kana kan godhaa jiru jaruma biyya alaa keessa ta'anii uummata Oromoodhaaf addii kana iyyaa turan keessaa jara tokko jedhamaa jira. Haa ta'u malee ammallee ragaan qabatamaan immoo irratti hin baane garuu jarri kun immoo hoolota horiiwwanii fi re'eewwan akka kan ofiitti uffatanii gara mana jaraatti deebi'anii jiru. Amma hedduutti kan miidhamaa jiru eenyuun? Hedduutti kan bu'aa jiru eenyuun? Isin ikkoo poolitikaa keessan akka barbaadan hojjechuu hin dandeessu. Garuu uummata kana irratti maaf qumaara gootudha? Uummanni maaliif aangoo keessanii jedhee akka kanaatti bu'u? Gara biraatiin immoo goobeen magaalaa Finfinnee keessatti haala ho'aadhaan kabajamee jira. Haa kabajamu malee immoo jaroonni tokko tokko immoo baay'ee aaranii dubbataa jiru. Maaf kabajamaa maaf akkas ta'a jedhanii haasaa guddaa haasa'aa jiru. Deebii kanaaf immoo mootummaan keenyas deebii deebiseeraaf. Haa ta'u malee kabajaa kana irratti immoo jaroonni hin jaallanne isiniin jedheen ture. Maal jedhaa turan garuu jarri immoo? አይ ማማ ኢትዮጵያ ለአንዱ እናት ለአንዱ እኮ እንጀራ እናት ኮንች እኮ በጣም ቆይተሻል እኮ። እኔ ደግሞ አይተነውና ሰምተነው ማናቅ ሽኖዬ የሚባል የኦሮሞ በዓል መንግስት ስፖንሰር ባደረገው ይመስል አንድ አይነት ልብስ አድርጋችሁ በአደባባይ ስታከብሩ ደግሞ እያየን መብቱ ነው። ኢኳሊ አማራም ወላይታም ጉራጌም እንደዚሁ ማለት ነው። ከፍተኛ ኦሮሞ ጠል ኃይሎች ኦሮሞን የሚጠሉ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር የሚያስቡ ኢትዮጵያን የሚያስቡ ሰዎች ኦሮምኛ ተዘመራሉ። ሊሴ ሲዘምር ያላመመው ኦሮምኛ ሲዘምር የሚያመው ኢትዮጵያዊ ምን ኢትዮጵያ ይባላል? አሁን ማሸማቀቂያ ነው እንግዲህ ተረኛ ምናምን ብሎ አሸማቆ አንገት ማስደፊያ haa ta'u malee deebii jara akkanaa taala gabaabaadhaan deebifamee fi jaaluu malee bakka Oromiffaa akkanuu naasofni illee barbaadaa jiru bakka isin baala gizii taataniitu akkas jedhanii waa baay'ee haasa'uudhaaf barbaadaa jiru garuu haasaa jaraa kana namni dhaga'an jiruuf. Warra baadiyyaa warra jaalalaa warra boolee warra booranaa warra bareedaa. Yoo dhugaa dubbannanne yoo somni cubbuudhanne yoo somni akka cubbuu ta'u barre yoo dhugaan dhosinu taane bara kam keessatti bara mootummaa kamitti Oromoon akkattiin aadaasaan faayyaasaan bareedee magaalaa Finfinnee keessatti mul'atee beeka tokko gaaffii kana adeemsa lammaffaa
afaan oromoo dubbachuun bara magaalaa Finfinnee keessatti hin danda'amne waggaa meeqa dabarsinee waggaa meeqa argine umurii keenyatti dabarsineerra garuu dhugaa waaqayyooti awwaan biraafis jechaan jedhamtu waa'ee siyaasa ofuus mitan kana argee gammadeetani kunoo agarsiisa aadaa oromoo goobee fi shinooyyee magaalaa Finfinnee keessatti uummanni oromoo aadaa isaatiin duudhaa isaatiin akkattiin faayyamee abbaan gadaatuun jedhan harsiin qetuu nafi maalutuu nafin akkattiin bareedee magaalaa Finfinnee daandii cufee gaafa argu gammadeetani kunoo qaammee tokko guyyaa cichoominaa irratti dhugaa dubbannachuudhaaf dhugaa dhussuun immoo cubbuudha waaqan nama gaafata yoo dhugaa dhussan waan argan dubbachuun immoo gaariidha waaqa jaallata waan ta'eef kanaaf wanti kun ifaadha bakka haala amma keessa jiru haala bareedaa tumatee jiru garuu naannoo tokkotti immoo rakkinoota gurguddaatu argamaa jira rakkinoota kana garuu haala kamiin furamas jedhuudhaaf immoo hojiin guddaan irratti hojjetame yoo poolitikaadha jettanii illee akkanaatti hojjetaa jiraatanii maaf namoota irratti akkas godhu ituma poolitikaadha jenni maaf namoota irratti akkas godhu gizee jarra akkanaatti bu'anu poolitikaan keetumte akkamitti sii toleennaan akkamitti poolitikaa kee gaggeeffatta kanarratti anaapoo waan himimmaan buusuwati poolitikaa hojjetta eshi gara biraatiin immoo maakiinii ulfoofteetti jedhamaa jira namoonni keenya waan jara cinquun beeku waan ulfa namaarrattis baay'ee cinqamanii haasaa jiru maakiin ulfoofteetti inni jedhamu immoo dhugaadha musuba wanni ati dalayde baga rabbi siraa lafatti nambisini akkasuma maayikii atilleen baga gammadde siin ja'a maaliif jireenya addunyaa kana keessa yoo amma maallaqa dhabde yoo qabeenya dhabde waanuma takkallee yoo dhabde injabaata oomoon dattu garuu immoo yoo rabbi si dharkate dalagattee fiduu hin dandeessu walumaa gala yoo rabbi si kanne malee qabeenya si kannee ilmoo yoo si dhorkate qabeenyi keessuun waan faayidaa hin qabne laali qabeenyi si dhorkatee ilmoo si kannuu irra si jira addunyaa kanarratti wanni ilmoo caalaan jirtu jechuudha baga rabbi si kanneen jaa amma immoo warri suuraa isii fuutanii boostii gootanii maaliif kana taatii gololleetti martanii wanni itti martanii nutis ni garraa barxiyyaa itti martuu baatanis nullee ni garraa jechuudha walumaa galatti koomentii jalaa fi koomentii teessan taniin dubbisee irra mataana dhukkubsee irra fiidiyoo waraabee jechuudha walumaa galatti hammeenyatti illee fudhachuu dandeessa wallahi yaa hammeenya hin qabu maayitiidha akkasiin jaa namni kun nama jaarsa qabu jaarsa garaa qabaachuu dandeessa yoo immoo kan garaa hin qabne taate isinuu gaafiyyaan qabdu moonkiini yaani mana akmaa dhaquu qabdi jechuudha walumaa galatti wallahi yoo wanni tun garaa qabeenya ta'uu baatte mana akmaa dhaquu qabdi walumaa galatti yoo waan garaa qabeenyaa taate ilmoo taate alhamdulillah ilmoon nayyimaadha ilmoon kannaadha ilmoo dhabdee duniyaa sanarratti bar fuula namaa dhaabbachuu hin dandeessu namni illee akkasuma takka sirra hordosaa ni beektaa yoo ati waa qabaatte jiraachuu hin dandeessu ni beektaa yoo ilmoon qabaan akkasii jechuudha saniif taankiwuu ana akka kiyyatti yoo wanni kun ilmoo taate ilmoon qabeenya addunyaa irratti qabnu keessaa isa guddaadha bakka ilmoo yoo argan jireenyumti kun nuuf hin mi'aawu jireenyi kan mi'aawu kun yoo ilmoo argatte ilmoo sana wajjin enjoy gooteedha malee namoonni tokko birriidhaan akkasii jettan birriinis bakka qaba wantariinu bakka qaba bakka isaatti wantariinu barbaachisaadha haa ta'u malee ilmoon immoo waa hunda caalaa barbaachisaadha amma maakiinii fi ibsishaan ilmoo argatanii ruggise jedhamu dhugaa rabbichaan baay'een gammadee haa ta'u malee dhugaadha immoo sobanni jedhus immoo gaaffii guddaa ta'ee jira namoonni kun maaf dhaabbatan jettanii amantu horotaa maaf dhaabbatan wanti tokko socho'aan jiru makiinaanis namoonnis dhugaa rabbicha bakka biyyi gisee akkanaatti kabajamu baay'ee namatti tolaadha amma dhugaa rabbiinis hin jedhaa jira biyyi gisee akkanaatti kabajamu namatti hin tolu bakka namoonni seera biyyattii eeganii gisee jara akkanaatti deeman wanta ariinuu ko bakka seera biyyattii wajjin deemam nageenyi kan dhufu seera biyyattii yeroo eegdan wanta ariinuu kan dhufu seera biyyattii yeroo eegnu keessatti dhugaa rabbicha mijara kanaaf altu gara biraatiin immoo gurbaan tokko viidiyoo hin argee viidiyoo kana immoo irratti hojjechuu qabda dirqamanaan jedhee naaf erge viidiyoochi summa inni ijoolleen lama wal irratti qabamu natti fakkaata akka jarri qabaman maal jedhan ammallee nagarree sirma wajjin kan hin arguta. Yoo galtee maal qabare? Amma abbo silaa namni wanta danda'uudhaan yoo waa fi yoo laal dhageeffadhu yoo hin fuudha yakka amma fuudhee dhiqin yookaan ammoo rasaa qullaa kana itti taphatu hin danda'u. Ati ilmu Oromootiimi? Oromoo safuu eeggataami? Safuu eeggataami Oromoo? Raasaa dhaabbata haree raasaa meedaa loonii keessa. Waan biraa keessatti? Hiika loonii keessatti? Waan biraallee irra raawwadhe bilbila ishee hoo qabdaa? Akkami wal geettarre? Maali wal geettarre? Akka hidhattee achi argite. Deebitee ammoo adda akkamii argitee asitti?
Adamu. Sisteri nabira tena. Mami yette. Sisteri tena nabira tena. Ivan tena. Asumari. Asiri bakiti ammi. Indemtu garagde wonno. Ha? Dab kibiriti fudite ittiron Evan anta shadu bada tera. amma si wanta ta. Ada gabat. Kai da. Da keessa injal dheerete metile tile kazetemi eega jaalat mudu torbe tokko ngeen haala mijeeffadhuuti suut Relax. Inshallah. Wallahi. Relax. Wallahi inshallah jadi hujan. Natamashalita guruba wallahi natamashalita baka jarraka qubda garite rutti banu inshallah jedhuni Dio mata keenya wanti sun nutti nagarsiisan hin jiru alana bakka sinuma wajjin fataa jiran namani jireenyi jabaatee re'uu si makka kana fataan hunguuni akkamitti fataa jennanu bakka fataa jechuudha dadhabaa jirra. Dubbiin keenya har'aanni guddaa amma inni garuma wallaggaa kana deebinee dubbichi akkam akkami eenyutu duraa waan kana godhe dudubba isaas harki jiru wanti jiru maa inni kan jiru immoo kan waliilaantu. Waa'ee uummata kanaa gaafan isin ibsu taatee kun katee horroo guduruuti wallaggaa jechuudha. Uummanni kun dararaa hamaa fi cunqursaa ajaa'ibaa keessa jira. Halkan abaa'oo bulcha guyyaa mootummaa bulcha. Halkanii guyyaa irratti wal jijjiiramanii uummanni kun if jibbisiisaa jiran. Haaluma kana idduun kun lameenuu hayaa uummata keenya afaan Oromoo beekan jedhanii waliin jiraataa turan. Hagana idduutti finxaalayyiin Amaaraa dhuftee fannoon uummata kana bakka isaan jiran irraa buqqaaftee naannawa san guutuu qutaattarte. Hoggaa kana akkana uummata kana buqqaaftu mootummaan eessa jira? Tokkoffaa. Warroonni immoo abaa'oo caakaa keessa jirtan uummata kanaan walii galtanii waan akkanaa kana uummata kanarra daleessiftan immoo eessa jirtan? Nuti kabar baanu tapha siyaasaa uummata Oromoo irratti taphachuu osoo hin ta'in siyaasaa teessa walirratti taphattanii akka karaa barcumatti dhuftaniidha malee uummata keenya akka talaa keessanii wallaahi haati tun akka itti boolchoo dhageessan garaa nama nyaata. Uummanni Oromoo adaraa uummata kanaaf sagalee ta'a. Uummanni Horroo Guduruu halkanii guyyaa xinnaa guddaa jaarsa jaartii lafarraa duguugamaa jiru jechuudha. Dhaggeeffadha. Uummanni amma buqqee jiru kuni uummata Horroo Guduruu qofa miti. Uummata Wallaggaa qofa miti. Uummata Harargee kanaan dura beelaan buqqaamanii gara Wallaggaatti dhufanii sana buqqistee faannoon akkasiin haadholii keenya dararaa hamaarra geessisaa jirti jechuudha. Ijoolleen Harargee famasii warri taatan hundi keessanii gadi ba'aati uummata kanaaf dubbadhaa. Uummata Wallaggaa qofa miti kan dhumaa jiru. Haadha keessan abbaa keessanitu dhumaa jira. Sila uummata Wallaggaa baatanii dubbachuu yennoo Wallaggi dhumu yennoo Wallaggi duutu callisnee bira darbina akkan argineetti sini galee. Inni kan achi koliidara isaa bareechifata inni kan haadha abbaasaa sirbisiisaa oola sana miti Oromoo adda qooddanii Oromoon sin bushitan tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu yoo jirtu ta'e uummata kana abbaa sagalee ta'a. Yoo sagaleen taatan ta'e immoo komentii keessan irratti afaan keessan banaan ooliina. Nuti haadha abbaa keenyatti dhabaa jirra biyya kana keessatti. Sini galee baanii galuu dhabaa jiru uummanni keenya. Abaa'oon deemee faannoo loluu gaafa deemu mootummaan karaa duubaa dhufee faannoon achiin dhufaa mootummaan asiin dhufaa abaa'oon jidduu galee akkatti uummata isaarraa tikfatu hin qabu jechuudha. Kun dhugaa lafa jirtu. Abaa'oos barbaannee miti kun nuti kan uummata Wallaggaa sana keessa keenya yoo dandeessanii deemaa nurraa baasa waan isaan nu godhan tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Yeroo hundumaa haadha Oromoo abbaa Oromooti boo'a malee haadha Amaaraa boosu abbaa Amaaraa boo'u guyyaa tokko hin argine nuti. Uummata Wallaggaa sana keessattis ta'ee saba biraa keessatti. Sini gale kanaaf iyyuu dadhabe uummanni suni qotatee nyaachaa hin jiru nyaatee bulaa hin jiru nagaan rafee ka'aa hin jiru bahee nagadachaa hin jiru qotachaa hin jiru uummanni keenya maraachaa jira haati abbaa keenyatti dhabaa jirra baa sagalee nuuf ta'a halkanii guyyaa nutoo eddee rakkoon jirutti baanee dubbanna har'as boorus unumatu uummata keenyaaf iyyaa famasiin jiru unu qofa baatanii maa uummata keessaniif hin dubbanne
inni biyya jiru hooshi afaan isaa qabatee haa ta'u warri biyya hin jirre maan dubbanne si mootummaan kun maalidha kanatti hojjechaa jirtu uummata wallaggaa kana lafarraa fixuudha kaayyoon kee tokkoon haadha kee komentii jalatti kottuti waan hin taane barreessi gimaataa mocha haadha kee irraa ga'u inni haadha wallaggaa irra ga'aa jiru inni haadha Harargee irra ga'aa jiru haati kee nagaan teessii haati namaa yenna akkasittiin duguugamtu komentii hamaadha kan isin barreessitan hamoo uummata budaa uummata nama nyaatu uummata bulguudha sinitti himaan kanaafiyyuu ba'aa uummata keenyaaf sagalee ta'a haati akkasittiin bo'aa jirtu kuni haadha uummata Oromooti haadha wallaggaa qofa haadha Harargee qofa miti ba'aa dubbadhaa uummata keenyaaf eddee kaanii katamaa bareechaa haadha namaan boossisiin yoo bushite ija tokko laali bushin bushitu taanaan immoo adda bilisummaa Oromoo uummata wallaggaa miti of keessa kaa'eeru atiyyuu baasuu dadhabdeeti maaliif godha uummanni wallaggaa akka xalaataatti natti ilaaltu uummata san harkanii guyyaa kanatti dirooniin fixu kanatti wattaaddaraan doorsistee fixu maaliif godha uummanni wallaggaa baa sagalee taatuuf ta'e aboo rabbiitii osoo haati hiyyeessaa akkana boochuu magaalaan isin naaf aarsitan maali qo'e mee imimmaan harmee tanaa namni argu akkaminni garaan dandee waa usteetuma karaa makiinaa naaf aarsitan waa rabbii si uume sodaadhu mee gochi akkana haadholii teenyarra gizee deemu jiru mootummaan maal nuu fayyadu jira gaafii gabaabuma kana mee mootummaan kun maaluma nuu fayyadu jira magaalaa tana qalama nuu dibuu fi koriidira magaalaa babbareechuun maal faayidaa qaba osoo wallagga keessatti haati Harargee irraa dur godaantee achi keessa teessu guyyaa irraa akkana boochuu ijoolleen Harargee fi masoonni Harargee kun maaluma naaf aarsa yaa qochuu maaluma haadha raawwu osoo haatiti akkana jirtu yaa haallayyaa ura'a yaa maaluma naaf aarsitaate kana osoo haatiti akkana jirtu rabbiin ummaa ta'e tasibira jirtu na rabbiin fuudhaa si ati quban qabne fuudhee si haa dhukkubsuuf barbaadda bartuunis haadha ta'eeti namni quuqama firraa gadiin bu'ee haadha isaarraan gadiin bu'ee obboleettii isaarraan gadiin bu'ee bar namaa quuqamaa bar namummaadha mee wannummaan ati naaf aarsitu maali yaa osoo haati hiyyeessaa akkana boochuu aboo yoo ati dhugumaan osoo haadha tana agartuu beekaa waan biraa faarsite rabbi ummaa teessi jalaa fuudhu wallaahi madaan akkasin mi'ooyti madaan akkasin nama mul'atti wallaahi rabbi ummaa ta'e ilaal addunyaa irratti ummaa teessi jalaa fuudhee si haa agarsiisu abootuna haadha teenyaa bara osoo haati teenya akkana boochuu osoo haati imimmaan akkana buustuu osoo waan ijoollee nyaachiftu dhabdee galgalaa ganama akkana sharaa keessatti boochuu osoo akkana cinqamu jirtu osoo dachii tanarratti wallagga keessatti amma taateen dilli kun Harargeen tuni bakkummaan itti ilmi namaa baadiyyaa keessatti hin rakkanne eessa jira yaabo mee baadiyyuu matam keessatti ilmi namaa akkana murruq ta'utti hin jirre iyyatee namatti iyyatu dhabee hattaa feemasoonni budaan ilmaan sharmuuxaa kun qochumaan kun hundinuu waan garaa isaatiif abdii boru waa dura kaayaniif dachii takka yoo naa kannaniif afaan banaa osoo haati isaa du'u jirtu aboo rabbii si uume sodaadhu siyaasaan dhimma biraa aboo haqaa fi dhaabbachuun maaltu si dhoorke yaaboo qochumaa kee malee waan takka quban qabdu haadha dhumuu jirtu sana laalte aboo namni akkamiin waan kana osoo arguu calliseetuma waan biraa faarsa rabbii si uume sodaadhu waan kana yoo mootummaan najjeesaa na hidha jettee hasoodatu taate afaan tolaatiin mootummaa gaafattee miidiyaa keetirra poostu godhuun akkamitti ulfaate aboo rabbii je'i dhiyoo tana guyyaa Somaaleen Harargee keessatti magaalaa Dirree keessatti nasiyaa ziyaada jeeftee gabbahaa iyya isiniin je hundi keessan maslahaa garaa keessaniitiif calliftan giizee naannoo Oromiyaa hunda keessatti taateen kun galgalaa ganama akkana taa'aa jiru mootummaan keenya mootummaa Oromiyaati nuti jechaa halkanii guyyaa isa bira dhaabbachaa jiru kan inni gabbahee deebisaa takka hawaasa kanaaf hin laanne mootummaan godhee mootummaa jalaa waan kana godhee furmaanni kun osoo mootummaan miidiyaa qabu miidiyaa waan deemaa jiru kun osoo galgalaa ganama laalee argu yoo hawaasni inuma kana furmaatan arganne maali bu'aan gizee qochumaa miidiyaan isii xiqqisha hawaasuma isaaniitiin fooloo argatee hawaasa isaatti irratti dhiibbaa godhu akka hawaasaaf sagaleen hin mul'anne dhiibbaa godhu feemasoota akkanaa kana fooloo irraa dachaafattanii biraa yaatanii haadha isaati ilmaan sharmuuxaa kana fooloo irraa dachaafattanii biraa yaatanii abbaa fedhe haa ta'u nama sagalee hawaasaa akkan dhagahamneef waan biraa faarsu waan biraa poosti godhu osoo hawaasni asiin booyu aboo fooloo irraa dachaafattee biraan deemtu haadhatee akkana akka isii mirgisii hin baane godhaa jira feemasuma abbaa fedhe haa ta'u fooloo irraa dachaafattee biraan deemtu namtichuma ati kalee gatii itti goote fooloo gootee gatii itti goote ar'aan tana gizee gad dhufee dhiibbaa sagaleen ta'e akkan dhagamne sagaleen haadha teenya akkan dhagamne
قبه خراف هارسي سجلي هواسا أبم سوقنا فورو دتشافتني براياتني أبا في دهاتو بر إسنين في مسا تبر هجنا والله لا في نينو إسنجو كرسامي إرادة دتشافت دفورو برايا قومات أكسي تسني أشي موتمان قبه هواسا بادية كيس تكمل ميدا مجروحنا يرو قبابة كيس يو فرماتا تنفن بلنا ولا جيان شير قرا أنا مون تبرانغا أبو هارتي تبر نملك كنا توجرو ديركم أمان تسجلا بيلو قبدي أتخا هارتي بيالاتي واتير جرتو أتخا أماتي هجرب بس يمجي سمين دام وتما فرطة واقفلو في جرتو هذا يجيزا مالف سجلي سيكمل لنا دور كده مالف هيدانا كنا مال جراكي كنا خنا مرة بلا ده هنا من سجلي بر أبو أماتي مو هذا تيجي بر وأماتي سنو مالني أتخاني تو اتبوشاوات والله وسوخنا كانت أزبمتومو هذا تيسن برينا تتخاني تو ست مشاوبو وريحاتي سانا جام فياكم ويا أخي أمانتي وبتيسي wanta sama jiru bal'aadha wanti uummata keenya ragaa jirus waan cimaadha wanti kun poolitikaa keessas wanti gaarii natti fakkaata pooletikaanis keessa jiru natti fakkaata poolitikaa kana uummata keenya irratti hojjetaa jiru walitti hojjechuu dhiisanii wal irratti hojjetama poolitikaa malee uummata irratti miti kan hojjetamu uummata irratti miti kan qumaara gootu wal irratti hojjettee yoo dandeessi aangoo qabatta malee maa inni uummata irratti qumaara hojjetamu keessattuu jarri biyya alaatii sanii akkas godhaa jirtan isin faayidaa laata wanti kun maaliif uummata keenya rabbiin nagaa haa godhu jennaan sagantaan raaf qabanii kanuma fakkaata sagantaa biraatti mul'atti deebinutti amma yoo wana jarna wajjin turtan